Ashama harka fuunee daawwattoota YouTube isaaq zeenu jalatti argamtan hundi keessan nageenyi keenya kan kabajaaf jaalala bakkuma jirtanitti isinaa dhaqqabu jecha egaa torban kana keessa waan garagaraadha kan nuti arginee jirru jechuudha. Oduu gaddaas ni qabna akkasumas ammoo oolmaa Oromiyaa keessatti jiru waliin kan ilaallu ta'a hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkan waliin turtanu kabajaan isin affeerra. guyyaadhaan caasaan nageenya akka baala tarcaa jira. Qaamni nageenyaa madaa'ee aarsaa kafalee jiru lakkoofsa hin qabu. Sabaaf wareegamuuniif garaadhaaf wareegamuun garaagarummaan isaa asirratti kan inni mul'atu jechuudha. Akkuma beekamu Shimallis akka jedhetti jechuudha. Kaabinoonni Oromiyaa warri mootummaadhaaf bitamanii jiranu hedduun isaanii akka baala mukaatti arcaa jiru kan jedhudha kan engadda caffee Oromiyaa irratti dubbatee jiru. Warri kun sabaaf arcaa ammoo ofiif harcaan kan jedhuu fi isinumaaf ifna deebiisaa jechuudha. Sababni isaas gantuun yeroo baay'ee uummanni Oromoo gabrummaa keessaa kan inni turu kan inni godhe warruma Oromoo maqaa Oromoo da'oo godhatanii mootummaa jala fiiganudha jechuudha. Dantaa saba ofii dursanii dantaa saba ofii dhiisanii dantaa dhuunfaa isaaniitiif yookaan dantaa murna tokko qofittiidhaaf warra fiiganudha. Warri kun duutii isaaniillee kabaja hin qabu jechuudha. Amma fakkeenya warri namoonni lammii isaaniitiif wareegaman namoonni osoo namni meeqa jaallatu duutitti dhuftee jennaan wareegaman awwaalchi isaaniillee awwaalcha gootaati. Jiraan isaanii du'aan isaaniillee hedduu kabaja qaba jechuudha. Warra kana jara kamiituyyuu harcaasaarra kan jennu mee video woboo kana halaalu. Jabeeffataa dhufu akkasumas kan diina kana ofirraa qolatu jechuudha. Woboon ijaarama gurguddaadhaan akka inni ol ka'aa jiru hedduu nutti agarsiisaa jira jechuudha. Woboo bira dhaabbachuun immoo ga'ee uummata Oromoo hundaati. Woboon kan inni qabsaa jiru saba isaatiif qabsaa jira malee dantaa dhuunfaa isaatiif miti waan ta'eef. Egaa gama biraatti yeroo ceenee jennu jaalala nama rabbi jaallatu namnis ni jaallata. Video raayyaa abbaa macaa sirna awwaalcha gooticha keenya irratti dhaqee argamee jedhe jaalalli hawaasni isaaf agarsiise waan addaati jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan hedduu nama qannaasisa yookaan ammoo maal jedhee kan dubbadhuun beeku raayyaan egaa waggaatti osoo aaran galfatiin lammiilee isaanii beelaan hongeedhaan miidhamaa jiraniif hanga sadarkaa Dubaayin deemeellee meeshaa bituu takka waggaadhaa gara waggaatti osoo dadhabee osoo hin jedhin har'a ga'ee ramadaanni dhufnaan yeroo ramadaanni dhufummoo akkasumas manzuumaa baasuudhaan nama beekamudha. Manzuumaan isaa baay'ee ni eegama akkuma ramadaanni eegamu manzuumaan isaallee ni eegama jechuudha. Mee viidiyoo kana ilaallee walitti adeemna. Akkuma uummanni tisitu muka dhaalaan uummanni keenya akkuma uummanni keenya tisitu maal makiinaa yoo qabsaa. Assalaamu alaykum. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abeet nagaadha. Alhamdulillah. Masih minta apa nak
akkuma daawwattanii kaatan jechuudha hawaasni jaalala inni raayyaa abbaa maccaadhaaf qabu kan agarsiisudha jechuudha jechi nama hanqata dhugaa dubbachuuf taanaan raayyaa abbaa maccaa nama jaalalaati nama amantaa adda qoodillee ilaallee oromoon gaafa rakkate jedhe rakkina isaa kana kan wajjin rakkatudha jechuudha jechi raayyaa ittiin ibsanu hin jiru bakkuma jirutti umrii isaa nuuf haa dheeressu jenna inni kan biraa akkuma beekamu Hacaaluu Hundeessaa erga mootummaa kanaan galaafatamee waggaadhaaf jawala kaan akka kanaatti kan inni deemaat jiru akkuma kana namoonni hedduun ijoolleen guddisni Hacaaluu hedduun isaanii achirraa ol kaka'aat jiru viidiyoo kana laalee dhugaa garaan na boore Hacaaluu Hundeessaa homaan biiranne lammiifuma jira lubbuu deebii hin qabne ijoollummaa isaatii karaa gabsoo gorii tirii alagaa dararamaa ture hoggaan boreegamee beenachiinabee nutuu garmaangaa kayoon illaa gufee. Goota goonni dhalcheem qaroo ija keenya sidhamneerra caaluu Waabin kee guddate amaanaa kee fuute kaayyoo kee hadhaaltu Dhugaa sobaan qabneef Oromoof dubbatte nutti goote maqaa Badii keen argine cubboota kan qabdu kaayyoon kan kee haqaa Hacaaluu jirra jirra jettee Hacaaluu harka kee ol qabdee Hacaaluu jiruu nuuf labsitee Hacaaluu jireenya kee dhabdee Hacaaluu guyyaan isaa yoomii Hacaaluu borii moo iftaanii Hacaaluu dhufaan jiran jennee matoo Hacaaluu eessa jirtuudhaanii garaan malaalessa duuti Hacee kanumarraan ka'uudhaani lazaan albamii waggaa keessatti albamoota babbareedoo ba'anii fi akkasumas ammoo fiilmiiwwan waggaa keessatti bareedoo ba'anii waggaa keessa sirbootan siingilii kan afaan Oromoo hedduutu jira kan nuti ilaalaa jirru albama Haceeti amma guyyaa kaleessa sirba albama Daawwittu dursaa ture amma ummanni Oromoo sooshaal miidiyaa adda addaatiin walii daddabarsee amma sadarkaa tokkoffaa irratti qabxii guddaadhaan kan injifannoodhaaf galmaa'ee jiru maal mallisaa albamii Hacaaluu Hundeessaati waan ta'eef amma sagalee keessa warri haftan akka kennitanuuf gamanumaan isin gaafannaa dubbii keenya irratti siingilii sirbootan waggaa kana keessatti siingilii bareedaa jedhamanii eeraman keessa sirbii Galaanaa Gaaromsaa keessa jira kan Andu'aalam Goosaa keessa jira akkasumas kan Bishiriyyaa Borshaas keessa jira namoonni hedduun garuma albama Hacaaluu qofitti fokas goonee jirra innis bareedaa ta'e gama siingilii afaan Oromootiinis ammoo warri kun achi keessa jiru waan ta'eef warra kanas ammoo deemnee sagalee kennuu danda'uudhaaf qabna jechuudha afaan Oromoo sirboonni afaan Oromoo aartiin afaan Oromoo hedduun isaa yeroo ammaa kana keessatti kan afaan Amaaraa caalaatti baay'ee hojjetamaatu jira nuti immoo yoo bira dhaabbanne sagalee taanedha kan inni mul'achuu danda'u jechuudha akkuma beekamu maal mallisaa akka Itoophiyaa qofitti osoo hin taane akka addunyaatti iyyuu sirba sadarkaa qabateedha kanaaf biyya keenya kana keessatti ammoo sadarkaa qabachuu miti sadarkaa irratti sadarkaa qabachuu danda'uudha qaba ammas taanaan qabxii olaanaadhaan kan dursaa jirudha maal mallisaa sirbee Hacee Hundeessaa jechuudha egaa daawwattoota kan koo sagantaa nanarraaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaatu ture waan nu daawwattaniif guddaa galatooma warri maatii kiyyan taane subscribe cuqaasuudhaan maatii keenya taasisaniin jedha nagaatti Ajaa'ibuma keenya barana olee bulee warraati argina osoo nun qorii madaan kaleessa arras nun tollee kunoo ilmeessa osoo nun qorii madaan kaleessa arras nun tollee kunoo ilmeessa Ajaa'ibuma keenya barana olee bulee warraati argina osoo nun qorii madaan kaleessa arras nutti dabalee ilmeessa osoo nun qorii madaan kaleessa arras nun tollee kunoo ilmeessa
ajaa'ibuma kan qubatee argee ajaa'ibuma daraan hin taphatu ajaa'ibuma Humne banna malee ajaa'ibuma alagaan nun bitu ajaa'ibuma obsinee ajaa'ibuma obsa daangaa darbee ajaa'ibuma karaa nuu gadhiisii ajaa'ibuma Oromoon si jibbee ajaa'ibuma keenya baranaa olee bulee warraati argina osoo nun qorii madaan kaleessa arras nutti dabalee ilmisa osoo nu qorii